Nagaasiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii. Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha. Obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii viidiyoo kana laayik sheerii godhaan isiniin jedha. Akkas fakkaata kun warra immoo eessatti deemaa jirtaa jettanii yoo na gaafattani. Na warra mucaa godhate biraan deemuuf deema. Baay'een keessan koomentiin gadda mucaa baadheetu waraabesan jalatti lubbuu atii godhadhu mucaa ayyan namaa baachuu dhiisi to'an kee godhuu naan jettani galatoomaan isiniin jedha. Hedduunaaf galatoomaa jiraadhaan isiniin jedha ani isinan godhadha. Yoo fedha waaqayyoo ta'e isiniin jedha wanti hundummoo fedha isaa yoo ta'e malee hin ta'u yoo namaa kenne malee isiniin jedha. Yoo inni nu kenne hin baatana innaa bokkaan kun akkasitti roobaa jira finfinnee halkan akka baay'ee roobee darbee guutuuf jira yoo akka baay'ee roobaa jira jechaadha. Baay'ee tokko roobaa jira gara qonnaarratti gore daandirraa jechaadha. Egaa hamma fataa jedhanii deemuun hin jiru ka yeroo gannaa beektu waan ta'eef mataatti shaashii xaxatanii ijaalaan kombortaa gubbaarran kaawwatanii akka qorri nama seendetti deeman malee biyyoota akka Suudii, Dubaay biyyoota garaagaraa keessa bakki bokkaan hin jirre bakka isiniin argita waan ta'eef yeroo Itoophiyaa galtan malee anillee Beerut waanan tureef Beerut gannaa bona waan qabduuf iyyuu xaaxaa hin qabu hin qorriti jechaadha. Ishiin akkasuma Joordaan irree baay'ee roobadhani. Isaan Joordaaniif Beerut walitti siqa. Biyyoonni kaan tokkos jira biyyoonni rooba qabani. Biyyoonni rooba hin qabnes jiru. Biyyoota kana keessa waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 kan turtan rooba kan dharraatanii kan hawwitanillee hin jirtu. Akka carraa jechaadha yoo mana Itoophiyaa galee rooba keessa deema jechuu dandeessu. Innaa baay'ee tokko jechaadha rooba fataa jedhe kan roobu jechaadha. Amma dinnicha facaafachuun ga'ee kotkotachuun hin dhufaa. Waan hin hojjennu hin jiru ka ijoollee baadiyyaa beektu waan ta'eef baadiyyaatti deemna. Gadi jedhanii hojjetan ka akkasii ka obboloota kiyyaa waan barbaadan hojjechuudhaaf waan biyya ofii keessatti eenyu nama hin dhorku akka barbaadanitti fataa jedhanii deemu. Amma ani kophaadhuma koon deemaa jira miti na argitu bokkaan roobaa yaa jiraatu iyyuu miceettiin manni ishiin irraa siqa waan ta'eef sila saniitii fi biddeen sharasharuu waan dhaquuf ishii jechaadha. Jajjabaanni ganaa torbee lama jechaadha. Torbee lamaa ishiitu iftaanidha. Boru galgala natti fakkaate yeroo ishiin deessu. Innaa kanaaf immoo kophaatti geetu yookaan ishiin itti dabartee hojjechuu hin ta'u waan ta'eef roobni nan daangessu isiniin jedha ka xilaa koo qabadheen akkasitti labboottiitti dhaqeeffataa deemu. Boottii biyya Arabaa sana fa'aa bitadhaa kottaa warroonni galuu barbaadan fuuldura kanatti galuu warri barbaadan ganna keessa jechaadha. Caammaa kana hin deemuun hin ulfaata. Boottiin jedhama biyya Arabaa asis jirarre wanni achiidhaa asii dhabame tokkollee hin jiru birriidha malee gatiitti waan barbaade yoo ta'e iyyuu as wayyayyuudha cufaa achirra isiniin jedha. Anan achi bichee dhufe tokko birrii $15 nan bite asitti 200,200 fa'i jechaadha boottichi. Kanaaf biyya sanarra iyyuu asitti gatiin isaa bareedaadhaan isiniin jedha. Caammaa barbaadan maraxxanii bitachuu dandeessu. Akkasitti nammitanii kunoo akkanatti xilaa qabattanii mataa keessanitti shashafanattanii yoo deemtan malee akka ulfaatu isiniin jedha. Biyya kanatti baay'ee ulfa yeroo biyya ormaa deemanii biyya ofiitti galanii xiqqoo haalli qilleensa namatti ulfaataa deema. Sanas ta'e kanas ta'e immoo wanti biyya ofii ga'e tokkollee hin jiru. Maaliif seetan sammuun ofii firiideemii qaba. Akka barbaadde kaataa akka barbaadde deemtaa akka barbaadde teessaa akka barbaadde raftee kaata. Wanti si dhorku tokkollee hin jiru biyya keetti galaanii. Maaliif bakka maalantaa maaltu natti dhufaa eenyuun na ergataa eenyuun na ifataa jiruu kee yoo ta'e ofii jettitu hojjetta waan ta'eef waan ta'e cinqatee hin qabdu jechaadha biyya kee keessatti. Maayina hin jiraadhaa kan jedhu qofa yaadna jechaadha. Isayyuu waan hojjedhee ofan jijjiiraa yoo jette bakka kanuma sammuu keessa nama siimnan waan barbaadan yoo hojjettan iyyuu jireenya keessan jijjiiruu dandeessu waan ta'eef kanaaf amma akkasii isiniin jedha kun akkasitti bokkaan nu roobee jira kaayii
Amma warroonni fuuldura kana galtan haaloo naan jedhaa dinnicha faffacaasee shunkurtii faa dhaabee wanni nan hin hojjenne hin jiru waan baay'ee irra jireessaan waan baay'ee nan hojjedhuufan biizii ta'aa oola na beektu waan ta'eef yeroo baay'ee mul'adhu maaliif yoo mul'attee maaliif viidiyoo waan hojjettu vaayoo nu waraabdee kan jettan baay'eetu jira. Ani isiniin jedheen jira viidiyoo deeggardaa irratti. Qoshee waraabuu hin jaaladhu qoshaa qomboree kan jedhanii jira. Waan ekinoo ija namaatti hin bareedne tokko jechaadha. Jechaan waan bareedu tokko qofaadha kana nani waraabu. Ijoollee baay'ee yeroo biddeen toshattu fa'aa waraabduu yeroo maal hojjettu fa'aa waraabduu yeroo kamuu naan jedhu koomentii jalatti innaa naa mijateetu maa akkasumatti waraabu. Kanuma rakkinni malee homaa miti biddeen toshachuun irree homaa miti isiniin jedhaa waraabu nan waraaba garuu naaf hin mijatu. Innaan akkuma biyya arabaa sanitti isa mormatti gadi kaawwata sana achii bitadheen dhufee akkasumatti gadi kaawwadheen biddeen kiyya toshadhaa. Odoo waraabees rakkoo hin qabu isiniin jedhaa. Jiruu biyya ofiiti waan ta'eef biyya ormaa miti fata zanaa inni ofirraa isiniin jedhaa. Dhugaayyuu firiideemiin qaban ijoollee biyya ofii keessatti. Ijoollee baay'ee cinqatii hedduu kan baqaashii waan baay'ee kan isinitti dhaga'amu biyya ormaa keessatti gaafa biyya keessan yoomuun biyya koo galee sammuun koo na boqotee yaadni koo na boqoteetuma baqaashoo wanni biraa natti hafu qabeenyaan qabu natti hafuttanii kan nagaa hawwitan kan yookaaniif immoo biyya keessan galtanii sammuu keessa firiideemii godhattanii waarrattanii akka barbaadatti baatanii akka barbaadatti deemuu hawwitan danuu keessantu jiraachaa hiriyoota baay'ee keessaanii simbiraa galanii kan fataa jedhanii jiraatan dhugaa argitan jechaadha. Innaa homaa miti haamshiriin darba wanti hin dabarre kamiyyuu hin jiru. Nuyis hoggaachi turru sana keessattis hin darba seene akkasittiin baana seene biyya ormaa keessattis carraadha ijoollee obboloonni baay'ee isaanii iddoo gaarii galanii fataa zanaadhanii biyya ormaa keessatti ala deemanii maal godhanii fataa kan jedhanis hedduu isaaniitu jiru. Innaa immoo achumatti immoo kan rakkatanis baay'eetu jiru. Innaan koo carraa maali jedhu yeroo rakkatan ijoolleen keenya danuun isaanii. Kanaaf hundumtuu hin darba wanti hin dabarre tokkollee hin jiru akkanumatti galtanii fataa zanaa jettu biyya keessanitti rooba Itoophiyaa kana kunaanis barana kun olaanaa akkatan keessa deddeemaa isiniin jedhaa. Kana oduu isinittiin baay'isu hordoftoota chaanaalii kootii hedduun siin jaalladha hedduun siin kabaja naaf jiraadha warroonni mucaa godhadhottan immoo waaqayyoonis naa kadhadhaa anis nan godhadha isiniin jedhaa. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti baay'ee turtii gaarii chaawu baay'ee siin jaalladha baay'ee.